Dubartiitu dhiira gudeedaa jirayyuu jechuu dandeenya biyya kana keessatti jechuudha. Ol baanee yoo dubbachuu baanneeyyuu waan baay'ee argina, waan baay'ee dhageenya. Erga dirqiidhaan si gudeede dhangala'oon qaama saalaa isaatirraa qaama saalaa keetti dhangala'e osoo bishaan hin dhiqatin qaxxattee waajjira poolisii deemtee dhangala'oon qaama saalaa isaatirraa qaama saalaa keetti dabre fuudhamee qoratamee daqiiqaa takka keessatti namichi sun to'annoo seeraa jala si oolee adabama. Gumaa keerree si kafalama. Isini seeran beettan heeran beettan maal sinii goonu nuti? Googilii irra seentee be kan arabiffaan maxxanee jiru oromiffatti jijjiirrachuu tiraansiit gootee dubbifattee mirga kee kabachiifachuu dandeessaa bar. Dhugaa rabbiitiin isinitti hima. Ijoollee keenya gaafa namni yookaan akka gorsaatti yookaan akka arrabaatti isinitti himu nama hin dhageechan. Wiigii qunnaa lama ofirratti jijjiirtanii bututtuu arabni hudduun xaragattee galte birrii 10 suuqirraa bittanii 90 ofirratti jijjiirtanii araadan sinuma miidiyaa kanarratti bakka qaba gannadhu isaa jettan. Gaafa waa tokko taatan immoo dhiirata akkas godhi, dhiirata akkana godhi, isa takkana godhi, birrii irraa nyaata. Birrii maaliif qabu? Birrii maal qabdi? Birrii maal irraa nyaata? Hin beennaa ijoollee hojii akkanaa hojjettu. Ji'a tokko yoo hojii hojjette ji'a 5 mana teechii bar. Waliin beennu tolchine. Ji'a 2 yoo hojii hojjette ji'a 6 ijaasaa teechii bar. Aga birriin hojjette sun harkaa dhumtutti. Itti tole biyyattiin jireenyi rakasaa birrii 100 fuutee yoo gadi baate waa meeqa bitattee ol deebiti. Aga wanni ji'a tokko hojjette sun harkaa dhumutti hojiin hin galtu. Teechee dhiira afaan arraabaa oolti. Paantii hudduutti asii ol seentu amma kan dabree jira. Warri kana booda jirtan. Of eeggadhaa. Seera biyyattii beeka. Waan namni dubbatu dhaggeeffadhaa yoo ofii kechanii wallaaltan. Dhiiroo googilii irra seenaa. Seera biyya Imaaraatii yoo jettan googilii irra qulluccadee isinii dhufa. Arabiffa, Ingiliffa, Oromiffatti, Amaariffatti wanna barbaaddetti yoo barbaadde sagaleetti yoo barreeffama dubbisuu hin dandeenye. Tiraanziit gootee dhaggeeffachuu beekuu mirgaaf dirqama kee. Miti dhiira biyya kiyyaatii miti ilma biyya kiyyaa biyya kana keessa daqiiqa takkatti fanaqqalamtee bilookiidhaan baatuu miti zeegan biyya kanaa anana miidhuu hin danda'u. Adabbii qaba barra. Dhiirri amma saree mirgan qabdu biyya kana keessatti mee yoo hin sobde jettaa warri seera biyyattii sirriitti beektan koottatii hin sobde jedha arraba koonarraa mura. Na sobee. Sinjettanii dhiiruma qofan janajjanina araadaa ofin agarsiisina miidiyaa kanarra dhuftanii gadi taa'aa googilii irra seenatii Imaaraatii seera Imaaraatii jettanii yoo barreessitan Arab Imaaraat jettanii yoo barreessitan Saawudii jettanii yoo barreessitan qulluc jedhee isinii dhufa. Isa san tiraanziit godhadhaa, dubbifadhaa, dhaggeeffadhaa, mirgaaf dirqama keechan baraa. Itoophiyaa hin jirru Dubaay keessa jirra. Dhugaa rabbiitiin isinitti hima. Okay, galatoomi. Warri fakkeenya fi dhiirri rakkoon irraan gahe jettanii poolisiitti bilbiladhaatoo eebeloo akkasna godhee jedhaadha. Seerri in hojjataa isiniin jechaa irratti. Kanarratti dhugaadha jechaadha. Yoo si rukutellee cal jettaa, yoo si gudeedellee cal jettaa jechaadha. Kanaaf seerri mana keetitti dhufeeto kaameeraa sirratti qabeeto sin eegu kana fayyadamaa mootummaan federaalaa kan Itoophiyaatillee warri miidhamtoota dallaadhaan miidhamtan kuni bilbila teechisanii jiru. Imbaasiin Itoophiyaan Dubaay keessa jirus peejii isaatirra bilbila teechisee jira. Warri miidhamtan kanaan bilbilaatoo nu qonnamaa jedhee jira. Poolisiin federaalaa kan Itoophiyaatillee 991 teechisee jira jechaadha. Mirga keessan akka kabachiistan mootummaan kallattii isiniif teechise odeeffannoo kennuu jechaadha. Yoo kanan goone mootummaan homaa gochuu hin danda'u. Dhiigni keessanillee dirree irratti hafaa jechaadha. Okay, eenyu abbaan dabaree amma hin sarmuu? Yoo ati yeroo hunda bakkuma jirtutti beekumsa. En sarmuu kanaaf ana viidiyoo baanee haa dubbannu inni amma viidiyoo baheetu ana waliin haa dubbatu mee viidiyoo baheedhi. Video bahuu dandeessaa? Baheedhin viidiyoo. Video bahuu dandeessaa hin sarmuu? Ina sodaachisuu barbaadamu ani amma dhugaa jiru. No, sodaachisuu miti waa'ee nama sodaachisuu miti. Waa'ee nama sodaachisuu ammoo hedduu jira. Een baala yoo hojiirra jira. Viidiyoo koon danda'u qaamaan nuti dhufuu danda'a si beeka abdii.
Wakkaati Bakka jirtu kottu siree galaan aamaa si dhufuu danda'a viidiyoo maal godhaaba. Ni amma laali. Ni amma warra wanjalanyaa sassaabaa jirraa jala hojjechaa jirraa. waan dhabeef Maaliif hidhattoota arrabsanii arrabsuunis maal akka tuudhamu maaliif of shakki taate akkatti. No, laali Abduu nuyi wanjalanyoota kana saaxilaa jirraa isin immoo wanjala Inni hojjechaa tuudhamu jirtanii maaliif akka barbaada. shakkeetoo nama Naargaan jedhee dhaale. Hojjee namni naargaan jedhee na dhusaan Kuni hattuudha. Baay'ee yookaan gad darbata namichi hattuu kana. anatu si dhoska ana si dhoska Dhugaatti hattuudha maaliif akka Sarmuun hattuudha. Hiika nama tuudhamu. baay'ee viidiyoo sarmuun viidiyoo baasaa na dhusii baay'ata laal. Naargiin kun gaafa ammaa ta'e na dhusii baay'ata. Akkanuma waan hin taane naasee. Dhaggeeffadhu roobalee. Ani roobalee wajjin haasa'u. Imaaraatii keessatti nama akkamii akka ta'e Wanjalli ati hojjechaa turte birrii hawwala jettee dhaggeeffadhu. Birriin kijibaa agartani eenyuun sin dhaga'u birrii dubartoota irraa fuutee hawwalaa akka turte amma mataan kee wanjalanyaadha si galee leebaadhaati. Namni sin beekne nama qulqulluuf gootee haasofta taasitti. waan fidate laalaa jiran Nama qulqullu. Laal qulqulluuf hin godhini. Qulqulluuf hin godhini. Qulqulluuf fuusuun jedhan jedha amaarri galee fuusuun Insarmu nama tokko hatte jechuudhaan dura ragaa fiduu qabda jechuudha. Ragaa qabdaati akka inni birrii fudhate ragaa qabdaa. Maaliif ajandaa daayiverti gochuu barbaade hattoota hoo dhoksuu barbaadan roobaleen na taasisa. Daayiverti hoo gochuu jira barbaadan. namni inni birrii isin awwala jedhee manarra deemee birrii irraa guuree Ragaa gaafa fiddee birrii hate jetta ragaa fidditoo birrii nutti agarsiisi. Darrasanii faa nutti agarsiisi. Nama inni namiidhe jedhullee ammaa fi bilbilee eela dhagaye mucaa bilbilee ijoolleen dararaa ture bilbilee ol baasee sitti argisiisa jechuudha. Amma na dhageef daqiiqaa 5 boodatti yoo bilbilli isaa na hojjate hin bilbilaaf daarektii. Kanaafuu nusuuf hin godhin qulqulluuf hin godhin waggaa 20 waggaa 18 waggaa 17 keessa Dubaay hin jiraatee jettee qulqulluuf hin godhin waggaa 17 dalagaa wanjala baay'ee. Qabi afaan kee ati tokkoffaa Anatu sinaraarsa abbo kwa sinillee nama guddaa waa anatu sinaraarsa sarmu kwa atillee mul'atu. Ati nam keessa waa dhageenya. namni nama hin beekne nama waa jechuu hin danda'u. Namni nama hin beekne ati nusuuf hin godhin nusuun hin jiru lafa kanarra namni qulqulluun hin jiru. Na dhagaye nusuun rabbi qofa. Nama biraa maaliif maqaa xureessitaati? 95 hattuudhaa dallaalli Dubaay keessa jira jettee namoota qulqulluu hunda maaliif duugdaati? Habiibi namni nama hunda hin jenne. Yoo qulqulluu dhufii keetii qulqulluu yoo taate yoo birrii akkaawuntii qabame jetteeni dhaggeeffadhu. Micayyoo birrii narratti qabame akkaawuntiin narratti qabame jetteeni torbee tokko amma laallasteen turre as duraatiin. Animo. Amma nama nasaa'u nama nasaa'u gootee haasofta qulqulluu gootee bakka nama bishaan hin tufe. Abachuu Abduu insarmu Abduun maal hojjetamee hojii biraa maal hojjetan beektaa? Mushawwara illee hojjeta hin beekne. Mushawarri maalidha? Maal hojjeta? Maal hojjeta? Gaafa dhugun si bira jira nama hunda beekaa bara yaabdu nama hunda beekaa bara. Maal hojjeta? Sin gaafadhe maal hojjeta? Ana qofaa miti bar. No, ana si gaafadhu. Siifi mee jira birriisni. Gurbaan kun maal hojii dhaabbataa maal hojjeta? Hojii dhaabbataa wayii qaba maal hojjeta? Laali hojii dhaabbataa hojii tokko qofan hojjetu namni Dubaayin keessa jiru sii galee hojii tokko qofa yaa'u. Yeroo hunda ani laalatan ture liivii dabarsaa ture innaa hojii san hojjetu maal hojjeta? Ani liivii isaa jala hin deemu loormaalii lafarratti isa beeka sii galee. Moshilaaqa. Lafarratti isa beeka. Maqaa namaa balleessitu jechaadha. Mucaan inni daldalaa. Lafarratti miidiyaa irratti osoo hin taane lafarratti isa beeka nabduu. Dhaggeeffadhu roobanii. Jalli sin beektu nama hojii inni hojjetu erga hin beekne liivii irratti guyyaa Bale qorro waa isinitti maayi ani haqa rabbii isinitti hima. Roobale ati biyya kana keessa hin jirtu. Namni biyya kana keessa jiru qulqulluun bishaan qofa. Bishaan ayilaandiin bittee dhugdu. Inni iyyuu
keemikaalli itti godhameeti Dhugaa dubbachaa jira. muyti qabaddo hin sarmu muyti qabad bishaan ayilaandii suniyyuu keemikaalli itti godhamee qulqullaa'ee qadaadamee waan sitti kennamuuf qulqullu isa bittee qarshii keetiin bittee bantee yoo dhugde inni qulqullu namni qulqulluun Dubaay keessa inuma hin jirre ever never ani isinitti ni maasraggaxe namni maallaqa ergu namni dallaalannata hojjetu namni taaksii deddeebisu qulqulluun hin jiru inni taaksii deddeebisu dubartii gudeedaa oolaa dubartii takkarra 15 qaba inni maallaqa ergu takka akkaawuntiin harkatti qabame hajaa ofiitirra birrii olfate hin jiru qulqulluun duratti ofiin boontu ati dubartii dhiirri harkaan tuquun hin danda'amuun jenne akkamitti gudeedare? Hin danda'amu garuu hin tuqan kaa hin attaallalanii yoo ati deemtee seeratti himatini seerri barru insarmu meeqoo muhiitiin irraa qabadda nan ibsaafi insarmu muhiitiin irraa qabadda roobalee laala insarmu muhiitti qabadda toggaa haasofta booyi nan haasa'ee fixadhaayi roobalee laali seerri kaameraa sirratti daqqanee si eegaan oolu sittan mana dhaggeeffadhu roobalee. Yoo ati dhiirri na gudeede jettee dhattee seerri siif hojjeta. Garuu kaameraa sirratti daqqanee waan ati hojjechaa ooltu sin eegu seerri biyyatti. Si galee yoo seeratti dhiyaate seera yakka namni tokko roobalee laal namni tokko dubartii nikaarraa hin qabne dubartii waraqaa fuudhaaf heerumaa irraa hin qabne waraqaa fuudhaaf heerumaa kan seerri beeku seera qabeessa ta'e waliin hin qabne wajjin dhaabbachuun yakka biyya kana keessatti. Aga seerri sin arginitti rakkoo miti. Seerri yoo si arge garuu fidi ati maalii keetii jedhaan obboleessa kiyya yoo jette paaspoortii isaanii wal fakkaataa ta'u qaba. Warri taaksii ofiin gudeede jennamoo fedhii isaanii ishiitiin kenniteef jennare? Fedhiidhaan kenniteef inuma irraa fudhatan inuma shakashakan. Akkasitti sirreessi kaa hin gudeede jechuun wanjaala. Qulqulluun hin jiru kaani qulqulluudha ofiin hin jedhina. Ani amma mana maadaamii kan hojjedhaa. Ufiin boontu muutii godhadhu carraa naa kenna. Akkaataa dubartii teenna warroonni shufeeraatii fi namoonni dhiiraa beekamtii qaban Dubaayin keessa jiran itti miidhaa jirani siif himaani. Kanamma abdiin haasa'u keessa jira kanaaf dhaggeeffadhu. Kanamma abduun haasa'u miti. Dhugaa sitti himaa. Dubartoonni keenna mana namaa ijaazaatitti yoo bu'anii siigalee nama ufii beekan nama itti dhiyaatan biratti bu'u. Hundi isaanii akka barbaadanii wajjaa hin argatan siigalee. Wajjaa osoo hin arganne ji'a 3, ji'a 4, ji'a 5 illee ji'a 2 illee turuu danda'u. Siigalee birrima xiqqoo qaban san nyaataa jechuudha. Faayidaa xiqqoo wayii itti mul'isee jechuudha. Jalqaba waa wayii godhee fi qalbii isii shawwadee yookiin qalbii isii gowwoomsee itti fayyadamaa jechuudha. Haga barbaade itti fayyadamee erga itti fayyadameen booda qanii isiin uf argitee wanni an amma keessa jiru kun likkiidhaa mitii jedheeni viidiyoo waraaba waan ta'eef hin sodaachisa. Viidiyoodhaan. Already dubartoonni keenya kan Dubaayin keessa jiran hundi isaanii qaamni isaanii waraabamee silkii namaa keessa qabatanii deemuuni jechuudha. Galaa dubartiidhaa waraabanii hundi isiitu tokkoon isaanii jechuudha. Maaliif? Boleessa waan hin beekne irraa naasayin. Ati gootee jirti. Ati gootee jirti. Ati gootee jirti. Dubartoonni gadi bahanii suuqiin maal akka ta'e dubartoonni hin beekne meeqaatamatu jira kumaatamatu jira sittan gadi fida. Baala dhiirrillee akkasuma gaariin hin jira badaan hin jiru. Baala geenye mana maadaamii kan jiru mana maadaamii kan jiru. Dhaggeeffarsita Dubaayin hin jiru roobalee maal ati hin beektu moo maqaa jijjiirrate malee Dubaayin jira. Dubaayin taa'ee akkanatti haasaa. Dubaayin taa'ee akkanatti diddigaa of keessaa. Mee viidiyoo banii Dubaayin nutti agarsiisa. Dubaayin jiraatu sin beeknu nuti. Ajandaa kiyyattan deebi'a. Wayin haasoftan wayin keessaa fudhadha jedheen ture homtuu keessa hin jiru. Akkasumaan malee laal nuyi tan jechaa turre duratti abduun illee an jechaa ture intalli takka dheengadda obseenii mana jaalallee ishiititti fooq irraa of darbitee jedhan. Nu immoo namni sun nuufaa qoratamuu jechaatu jirra jechaadha. Isaan irratti hundoofnee yoo qorannaa goonuu dallaalonni kun dhala namaatitti akka taphachaa turan
mootummaan Itoophiyaa kan federaalaa poolisii federaalaa kan Itoophiyaattillee dallaalota san qabeetoo gara biyyaatitti galchaa jira. Dheengadda nama 2 galchee jira. Kanaaf ijoolleen biyya Dubaay keessatti miidhaan hamaan anirra ga'u dallaalotaanii maallaqa gurguddaa irraa fuudhanii gara nama 60 guyyaa 2 keessatti tannatti ergee jechaadha. Hanyaatame hanga ganama har'aatittuyyuu naa ergaa turan. Amma dallaalota kana saaxiluu qaama seeratii saaxiluu warri miidhamtan immoo koottaa asitti dubbadhaadha. Warri beektan immoo eebeloo akkasitti nyaatamee jira. Warri nyaataman ragaa keessa ragaa darasanyii fidaatoo maqaa isaa waliin saaxilaadha isiniin jechaa jirra. Kana insarmu kanarratti maal jettaati? Gaafa dallaala maqaadha ammaa gadi harcaanam indee mindinno osoo? Roobele, daqiiqaa takka. Sorry, Yohaannes daqiiqaa takka naaf eeyyamaa dhiifamaa waliin. Ela, ani fuuldura keessanitti kun oolaa qoma koo kenneetan kunoo viidiyoo naasa'aa jira. Imaaraatii keessatti abduun hawaalaa hojjeta jedhee namni tokko yoo asirratti naa dhufe miliyoona tokko isinii qaxxaama. Nama hojjaa sammuu faxxaree hojjaa shamarraniin hojjanneen hojjechaa jiran. Okay? Ani jiruu koo jiraachuuf malee namallee tuquufi miti. Ani gubaan ijoollee keenyaa dadhabinni ijoollee keenyaa biyya kanatti miidhama isaaniitu xiqqooti naquuqeetiin asirra dhufe malee gizeeyyuun qabaan kun ordarii kiyya kennataa jiran kun dhaabbadhee amma sa'aatii abaakkanaa jiru kana sa'aatii asirratti gubaa jiru kana ana waagaa guddaa naaf qaba jechuudha. An sekondii takkaan sa'aatii koo gubuun fedhu. Garuu quuqama saba kootu asirra na fide. Garuu namni maqaa kootuun beekin gurbaan kun amma hattuu gargaaru jedhee amma maqaan koo abduun hawaalaa kan jedhu hawaalaa dhumaatuun beeku. An waayuma hawaalaatuun beeku. Taaksiin ni jedhullee an taaksii nama hojjetullee iyyuu miti. An hojjaa mataa koo kan danda'een qaba. Alhamdulillah nama rakkate bira dhaabbachaa dhuskeen nama gargaara. Hojii kee asumaanuu beeksise namnu si beekuu qaba. Ani nan beekaa beeksifadhu hojii kee. Warri as jala kan hin beeknellee hojjaa kan koo Abduu Itoophiyaan Piroodaaktii jechuun kaampaaniin qaba. Kaampaanii baaltinnaa buddeena xaafii biyya irraa fidee buddeena biyya Arabaa irratti hojjetamuu hin dandeenye anatu danda'e. Alhamdulillah Rabbi na gargaaree jechuudha. Buddeena gaarii waggaa 3 buddeena manaa jechuudha. Buddeena mana haadhaa hojjannee baaltinnaa waliin qimamii manaatii waliin jechuudha. Ummanni keenya akka gaariitti jechuudha. Akka gaariitti fudhatanii narraa dhadhamatanii nyaataa jiru. Imaaraatii keessatti. Maalidhaa si argatu? Bilbila kamii si argatu? Bilbilli kee eessa jira? Jira. Forofaayilii baay'oo jala jira. Bilbila lama jira. Andu biddeen keessan meeqa? Akkuma itti barbaadetti jira. Abshir as rakkabuullee yoo ta'een as rakkabna. Manattillee nama manatti fayyadamullee manaafillee hin kennine warra suuqiitti gurguratanullee akka faayidaa irraa argatanu qannasneellee jimlaani kennina jechuudha. Buddeena asumatti hin tolchaan Abudabii irratti jechuudha. Okay. Kana warra Sarraatanya meeqa qabda? Sarraatinyaa 5 qaba. Laala nama 5 carraa baasee jechaadha. Namni akkasii kun amma nama hojii ani hojii isaa waan Ana nan qaxarattu abdu. nama tattaafatu jechaadha. Inshallah. Inshallah. Guyyaatti biddeena meeqa gurgurta guyyaatti? Tilmaaman. Tilmaaman gara buddeena firee kumaallee yoo ta'e sanaa olillee hin danda'a. Sanaa olillee. Reesturaantii biyya keenyatti irra isaaniifis hin kennitaa? Sirraa tarakkabu isaanii? Mana dhuunfattoo hin geessitaa? Bakkuma hunda. Bakkuma kun amma mana kun mana amma ijoollee jiraattu kun amma safara ijoolleen jiraattuun geessaa jira kun ijoollee manatti nyaattu kun kun amma kun baadiyyaadha amma safarri an jiraadhu kun amma baadiyyaadha yoo argitan jechuudha. Ela saaraadha amma kun. Ela saantibii argachuu jennee kana hunda hojjaa jennee deemna laala. Jabaadhu ani hojii kee wannan argee fi nama sarraatanyaa 5 fi ijoollee biyya keenyatti moo an biyya biraati shanuu? Lakkee Oromoodha hundinuu Oromoodha. Kino nama Oromoodha nama Jabaadhu abdu mana nyaataatillee banadhu. Hojii kennaa beeksifadhu dhugaa rabbi jabaadhu. Anillee Abudabii jiraadha na jajanna yeroo biraaf ooluu naa deebisi.
Ofiin boontu foloo naa deebisi. Siifan deebisee jira. Waan immoo si Ayyee. jedhu roobele Kara waa'ee amma hojjaa amma itti jalqabne kanarratti immoo keessaan na dubbisi waastaappiidhaan na dubbisi lakkoofsa kee fudhadhootu waan barbaadde na dubbisi Abduu waan waliin Abduu haasa'uu anillee dandeenye siif hin haasa'u. hinti anillee si dubbisaa dhiira qofa miti dubartoonni illee hin jiranii takka amma imbaasii keessan hojjedha jetti ijoollee doorsisti beektee ambaasaadara imbaasii waliinan hojjedha jetti ijoolleen biyya irraa fiddee micoo takka amma dheengadda boolee buufata xiyyaaraa keessa guyyaa ja'a nyaata dhugaatii malee guyyaa ja'a buufata xiyyaaraa keessa bulchiteeti mucaa wayii dhaqee achi keessaa fuudhee nyaata qammasiisee jechaadha birrii guddaa itti baasee akkuma hin duuneef jecha. Okay. Dallaalota akkasii kana saaxiluu qabnu jechaadha. Imbaasii waliinanii akkas godhaa warri imbaasii keessa hojjetu uummata tajaajiluuf malee uummata sodaachisuu miti. Issobdi wal qunnamtii qabaachuu dandeessi wanti akkasitti nama sodaachisan sun hojii Kutee nan dubbaddaa koo roobaadha innaa abduu dallaalennatan hojjedha jettee ijoollee irraa konkolaataa biteen konkolaataa biyya galchaa jira jettee diraama 5,000 diraama 10,000 karrisiitiin na bira jiru ragaa qabatamaan na harka jiru sitti himaa jira laa. Diraama 10,000 5,000 waraqaa isin hojjisiisettee 9,000 birrii liqaadha jettee 2,000 2,500 kanneen kana ijoollee irraa guurtee ijoolleen asitti ishii kadhatanii ijoolleen waggaa 2 ol ishii kadhachaa jirantu jiru beeki. Asitti ishii kadhatanii dadhabanii biyyatti galanii abbaa gadaati irratti waammatanii akkamitti ilmoon tiyyaa birriin hin nyaanneen qe'ee abbaa gadaatitti waamamee qe'ee kanaa dhaabbadhe nama guddaa kana ta'ee jedhee guyyaa abbootii gadaa bira oolee galgala galee of ajjeesee ganama funyoo irraa muranii abbaashii jechuudha. Si galee innaa wannama akkanaa kanarreetu jira imaaraatiin keessa waraqata hin qabdu garuu akka nama waraqata qabu akka shufeera nama shufeera hojjetutti dura shuffirinaa hojjechaa turte. Waraqaa mataa ofiitti deebitee waraqaa sawwaan ittiin hojjisiifattu dhabdee qaramaa keessa galtee waraqaa hin qabdu akka nama waraqaa qabutti kan ishiin ijoolleetti haasawtu. Kanneen akkanaa kanallee seeratti dhiyaachuu qaban. Ijoolleen akkatti seeratti dhiyeeffatan hin qaban mana maadaamii ta'anii toonii itti kennan waan ta'eef mana maadaamii keessa ta'anii seeratti dhiyeeffachuu hin danda'an si galee. Dhiira qofa miti. Hattuun Dubaay keessatti wal ijaartee wal gurmeessitee baay'eetu jira si galee. Kanneen irratti illee hojjedha warri seeratti dhiyeessuu dandeessan warri biyya kana keessa waggoota dheeraa turtan sinitti kennina nuti finnee infoormeeshinii guutuu wajjin. Ani immoo soba takkan dubbadhu arraba koonna irraa murta malee. Waan ragaa qabatamaa of harkaan qabne wal bayyaa asirratti hin dubbadhu. Bakka ofiin boottu amma ati keessaan lakkoofsa kiyyallee gadi buufadhu keessaan na dubbisi. Ani akka warra amma olola haasa'u kana ol bahillee nama haasa'u miti hojjechuullee yoo barbaadu keessumaan hojjedha gadi bu'ee malee asirratti ani ogumsa kiyya asirratti dubbadheefillee wanti itti fayyadamu tokko waan hin jirreefu namni gadi bu'ee hojjechuudha malee afaan hin dubbatanii bira darbuun faayidaa tokko hin qabu. Hojjaa hojjettu yoo galmaan hin gahin jechuudha. Kana jennaan waan akkanaa infoormeeshinii akkanaa warra nama miidhu naannoo keessanitti argitanullee yoo jirtan dabarsaati nu dubbisa. Nuti warra seera qaamaatii waliin wal quunnamneeti waan gochuu dandeenyu irratti hojjanna jechuudha. Malee nuti yoo waliin hambisne nuti yoo waliin eegne eenyunuu wal nu eeguu hin danda'u. Ergit akkuma ati duratti haasoftee seerri imaaraatii namni takka nama tuquu hin danda'u. Namaan haasa'uun siyaasa biyya keetiillee biyya kanarratti haasa'uun illee dhowwaadha biyya kanatti. Mukaan waa'ee nama haasa'uu miti. Ati yoo deemtee qaama seeraatti illee rakkoo rakkatte yoo himatte daqiiqaa takka keessatti atattamaan seera jala ni oolchita jechuudha rakkoo kan kee. Garuu rakkoon uummata keenyaa bakka poolisii kana deemuudhaaf illee ijoolleen keenyallee baay'ee rakkatu. Baay'inaan warri waraqaa hin qabnellee waraqaa hin qabnu hin dararamna yoo bakka poolisii deemne bakka qaama seeraa yoo deemnellee ni qabamna jedhaniitu baay'inni isaanii kan miidhamaa jiranu sababuma kanaatiin. Garuu ati waraqaa qabaattee hin qabaanne biyya kana keessatti yoo gudeedamte yoo rakkoon guddaan sirra gahe
kasasuullee ni dandeetta. Imbaasii dhuftaa imbaasii jechuun mana keeti. Imbaasiitti himtaa imbaasiin immoo waan godheetu seeratti siif dhiyeessa jechuudha. Kanarratti waan kanarratti hundi keenya iyyuu haa hojjennu walaa dubbisnu warri keessatti imaaraatii keessa jirtanu naquun namaa keessaa lakkoofsa kee fudhadhaati waan wal gargaaruu dandeenyu wal gargaarra bakka rakkoon qabu. Ani sa'aatii koo amma hojjechaa jira. Daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 akkas fudhanneeti waliin haasofneeti waan wal gargaaruu dandeenyu uummata keenya warra miidhamaa jiru keessatti ijoollee mana madaamii miidhamaa jirtu ka arabnillee miidhu saba keenya qofaa miti bar arabnillee ka miidhu jira sabni biraallee ka miidhu jira karaa irrattillee ka gudeedaman baay'ee jiru biyya kana waan kana ta'eef irratti hojjennu jedha galatoomaa shamarran keenya hin sodaatu rakkoon isaanii beekanii baanii to saaxilanii bee dhagaa rakkoon isaanii waan hin jedhu dhagaa jirtaa miti roobele maal seete bakka seeraan deeman ijoolleen keenya rakkoon isaanii inni guddaan rakkoon isaanii qaama seeraatti deemanii rakkoo rakkatan dhaqanii himachuu hin danda'a. Warrumti ID qaban warrumtiyyuu iqaamaa qaban jechuudha. Hin deeman yoo coqqonamanillee manuma keessa taa'aniituma dubbiinuma kana oofu malee baanii miidiyaa kanarratti haasa'uu malee qaama seeraa deemanii biyya poolisii biyya kanaatti rakkoo isaanii himatanii jennaani seerri biyya kanaa akkanumaan nama biyya kanatti badii balleessuun dhiisu jechuudha. Atattamaa seera jala oolcha jechuudha. Sa'aatii 24 forever kan salee biyyatti qofa galcha nama haalan taane nama miidhu biyya kanatti sittan hima. Hin danda'amu biyya kanatti nama miidhuun biyya imaaraatii kana keessatti. Kanaafuu dadhabbinni shamarran keenya bira jiraadha amma. Kana akkas. Obalee jaalala kennitaa. Meetti fufi maal jettaati? Okay, Abduu follow na deebisii awwal marraa si argallee yaadni kan keenyaa ta'ee jira. Dura dursee akkuma Abdulleen akkuma sabboontuulleen kaastee sabboontuu durarraa dhageeffataa ture. Dhugaadhaan illee biyya tana keessa jira mana madaamii amata 5 jiraan bakka tokkotti jechuudha. Namni shamarran keenya biyyoota Arabaa kana Dubaayin osoo hin taane guutuu biyyoota Arabaa keessatti wanni miidhaa jiru mirgaaf dirqama ofiitii fi seera biyya sanii wallaaluu dhabuudha. Achi keessa jiraatan malee seera biyya sanii hin beekani. Mirgaaf dirqama ofii hin beekani. Gizee baay'ee sodaa onnee isaanii keessa jiruu fi waan tokko immoo murannoodhaan itti deemanii gonfatuu dhabutu isaan miidhaa jira. Amma sabboontuun yaaduma gaarii dubbattee yaada duraa keessatti yaada lammata dhiirri biyya imaaraatii kana keessatti dubartii hin gudeeda jettisanitti dubartiin takka ta dirqamaan dhiirga ciibsee gudeeden jiru. Gudeeddan biyya Itoophiyaa ta namni lukaan wal keessa yaa'ee galu san keessattuyyuu namni dirqamaan nama gudeedu hin jiru. Fedhaan gacciisti jala dhalaan takka dhiira tokko jala jechuudha. Dhiirrillee gaafa dubartii fedhaan itti dhaqu gaafateetiniin fedhe ofii sanitti oolee biraa deema malee dirqamaan tumee akka warra durii san garafee namni waa godhu hin jiru. Ufuma ofiiti haasofsiisanii gaafa mana hojiitti irraa ba'anillee nama dhufeetiin qeesanii sii fuudhu taaksiidhaan dhufee sii fuudhu lokshiinii ofii ergitee ofiitiin akkootu rakkoo keessa jiraattee nama isii fuudhu diraayivarii sanillee namni yaamu isiidha. Diraayivariin sun bitaa jirtii mirga jirtii isii hin beeku bakka isii yaamtetti itti dhufa. Achirrattuu immoo fedha ofiitiin waan hunda ofirratti laayidi shamarran yeroo baay'ee abbaa feetu ofirraa dhogguu dandeetti. Kara hawaalaa maali ka jettani warri hawaalaa nama hin beekne irraan ergatu kumaa kitila nyaatamaa jira. Nama naannaa isaa safara isaa bakka isaa hin beekne irraan ijoolleen nyaatamaa jirtu baay'ee jira. Garuu imaaraatii keessatti warri ID hin qabne warri ID qabulleen tokko mirgi biyya kana xiqqaa fi guddaaf wal qixa. Irratti dalaguu dhabuuf irratti fayyadamuu dhabutu nu miidhe. Lammaffaa immoo micaaree fasirraa gabbu'e ka kaameraa duuba taa'ee maqaa namaa balleessu. Namni akka manguddoon jettisanii mana dukkanaa keessa dhaabatanii parsantii 100 iyyanii gaafa ifnanatti ba'an immoo waan kijiba ta'eef gimmaasha sagalee ol fudhatanii iyyuu hin danda'anii. Namni kaameraa duuba taa'ee anaa wajju abbaa fedhe maqaa balleessuu danda'a. Dubartis ta'e dhiirallee garuu gaafa kaameraa duratti inni as bahee inni immoo achi taa'ee inni kun hattuudha jedhu sanii biyya kana keessa jiraate seerruu ni gaafachiisa. Ammoo nama ol mataa qabatee biyya imaaraatii kana keessa ana jedhee haqa namaatii fi waan namaatirraa fagaatee jireenya ofii jala deeme imaaraatii keessatti dhiiraa dhalaan jaalattu biyyi tun. Keessafuu Oromoo waan akkatti wal hassadduuf moojii Abduu maqallee si balleessanirraan kaatini
Si jala ture waan ta'eefi har'a si argellee fooloo naa deebisii bareeda si jajjabeessina jechuu barbaadeeti. Ijoolleen keenya Imaaraatii keessa jirtanii warri amma micattiin deengaddu fajjeesse sun namootuma hedduu fajjeesse jechuudha. Sababa hanqina sammuu keenyaa fajjeessaa jirra shamarran keenya. Namni dhiira jaalalaan harka parsantii 100 keessaa 100 itti kennee dhiirri maallaqa nu nyaataa deemu nuyi. Dhiirri jaalala nu qabsiisee nu harka miliqaa jiru nuyi. Jaalala parsantii 100 keessaa 100 isin qabsiisu miti. Isin dhiira parsantii 100 keessaa 100 jaalala qabsiisaa. Dhiira onnee isaa hiyyoomsuu irratti xiyyeeffadhaame shamarran hin jaalattan maallaqa itti kennitan. Roobalee dhiifamallee narraa ta'e dubartoonni biyyoota Arabaa keessaa fajjeessaa jiran keessafuu dubartoonni Oromoodha. Wallaahi warra dhiira maallaqaan bite. Dhugaas hima namoota hedduu argan. Faamilii kiyya keessaa achi ka'ee hiriyoota tiyyarraa ka'ee warroota akkanumatti Oromummaa walitti hirkanneerraa ka'ee warri lubbuu fi baasu warri sammuu dhabee biyya galaa jiru warri mootu osuma mana Arabaa keessa deemu zayitiin miilarra galabbatamtee yaada gatee biyya galaa jiru jechuun akalaat dolaatii ta'e warra dhiirri parsantii 100 keessaa 40 isii jaalata garuu parsantii 60 ol hafe san isitu maallaqaan irratti guuttata. Bittee jechuudha. Riyaala itti dhangalaaftee diinaara itti dhangalaaftee wanti ijoolleen keenya shamaraa itti miidhamaa jiran waan ufii dhiira ofirratti bitaniif dhiirri si bite habiibti siif miidha malee si miidhee hin deemu. Maaliif kiisa ofii si deeyse humni ofii si fixate waan ta'eef gaafa ati hidhattee bitte mootu sirra ijjatee si duute sanii jechuu saree fi bineensa jalaa si kaasuu dhiise si biraa deema. Dhiirri kamuyyuu warri as jirullee ilmaanuma Oromootii dhiiruma dhiirri wal tara. Hundi dhiiraa dayyuusa miti. Dhiira ati maallaqaan bittee atiin tun amaanaadha natti jettee akka amantii ofiitti ufisi qabee sooratu jira. Dhiira atuu maallaqaan bittee ka itti miidhame si ka miidhamullee si jechuu. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee dhiironni wanni qalbii isin cabsanii waan isin jala buutanii fi ani dhiira hunda hin jenne dhiifamallee narraa ta'a yeroo baay'ee dhiira cabsuu yaalaa malee akka dhiirri isin hin cabsine jechuu barbaadeeti. Nutti deddeebi'ee jira madaan ijoollee babbareedduu tana yoo dhabnu wallaahi ani akka kiyyatti amantiin kan dhuunfate Oromummaan dhiigatti amanan akka biyyaa sanis gandummas hin qabu amantii kana kanan jedhu. Garuu intalli Oromoo takka gaafa miidhamtu akka obboleettiin tiyya miidhamtetti ilaala. Ilmi Oromoo tokko gaafa biyya namaa kana keessatti miidhamu akka obboleessi kiyya miidhametti ilaala. Garuu dhiirota keessaa namni kiishiin daarte, namni sammuun daarte, namni onneen cabxe ijoollee shamaraati. Keessafuu biyyoota Arabaa keessatti namni uf cabse nuyi. Gaafa biyyaa baanee ji'a 2 ji'a 3 mana ijaazaa barbaanna bar madaamiin dhalaa meeqa madaamiin milifoormii natti uffisti jedhee karaatii 200,200 dalagu sababa madaamiin milifoormii sa'a 24 uffadhu jettuun hojii san dhiisee biirootti deebi'a. Gaafa biiroon sunillee deemee manuma milifoormii uffattuutti deebise hojii san dhiisee paaspoortii ofiitii fi qaama ofii mana madaamitti gatee gabba. Gaafa kaani akka carraa yoo rabbi laaffiseef ni dalagatti yeroo dheeraadhaaf. Yoo sharxaa afaan buute immoo milifoormii sanuu galtee biyyatti jijjiirrattuu hin dandeettu jechuudha. Maaliif dalagattee kiisaan qabdu? Obsa nu barbaachisa. Ijoolleen biyya Arabaa ani biyya Arabaa kana keessa hanga biyyaa bahe bakka seenallee hin baane garuu bakkuma jiru kanatti amata 5 kana keessatti waan hedduu bu'aacee hedduu dabarse. Alhamdulillah rabbi asiin dhagaye. Obsa nama barbaachisa. Mana Arabaa tokko mootummaan gaafa si kennu kontiraata waggaa 2 si kenna. Yoo dandeette kontiraata waggaa 2 san ciniinnadhu dhiiga tufiiti halkan guyyaa dhaabbadhu fixadhu. Yoo dadhabde immoo qaxxitaa biyya si haa galchitu imbaasii si deebistee madaamiin irra caalaa ijoollee aayidiin ala handaaraa keessa deemantu garatti baata. Maallaqa nyaatama jaalalaan qabamee dhiira bitee dhiirri inshaallaa mana algaa fide achitti sii gatee biraa deema. Dhalaa meeqa argine ka mana algaatti gatanii biraa deeman. Achi gabbaatee taaskii mana hojiitti ittiin deebitu hin qabdu. Kana hunda eenyu nurratti fi ofirratti fide nuti mataa keenya ofirratti fidee ijoolleen keenya wallaalummaa fi dogongoruun durimatti haa hafu tana booda qarooma ijoollee osoo bara baraan hassabne nama 16-17 hin dhabne nuti amma waggaa 2-3 tiktookiin dhufe kana keessatti tiktookiin hanga lafa qabee hojii eegale waggaa 4 kana keessatti shamarran Oromoo osoo hassabde nama 500 ol dhabne jechuu Suudi Arabiyaa gakkaane biyyoota Arabaa kana hunda keessa deemne. Kanaafuyyuu ufaa'ee nuuf eeggachuu barbaadee fi dhiifama isinitti dheeressa uummata nuuf oolchaa. Dubbiin kee hin jajjabaata himmi dhaalleedha dubbiin kee si dura namni hin jira ka namni Firaa'ol faanti si dura jiru Firaa'ol. Haa dubbatan ishee wanna addaa tokkoon dubbachuu barbaade ishee. Okay itti fufi Firaa'ol hin jiru itti fufi.
Ani maaltu na bira jira seetee ijoolleen obboleessa keetan sii fidaa jedhanii dallaalota ijoollee mana madamiirraa hojjetan kan nyaatan Dubaay keessaa ijoollee 3 ragaan isaanii na bira jira waan ta'eef ijoollee san dubbiseen ani viidiyoo irratti na hojjedhani waan bu'aa hin qabne tokko sim jedhee foloodhaaf viidiyoon hojjedhani. Samoota sanatti hin tolle biyyas galeen ture keessan siifan ergaa. Miidhaan kan biraa immoo kan jiru ijoolleen obboleessa ofii fiduudha. Biyyarraa fira fidachuudhaan ijoollee dhiiraa fidachuudhaan 400,000 600,000 amma 800,000 jechuudha birrii Itoophiyaatiin kan nyaataman darrasanii na bira jira jechuudha. Ani nda'uyyuu maalan jedhaan yeroo hunda kanan gorsu ijoollee karaa seeratiin jedha. Robeele ijoollee feemasoon hedduun shamarran nan jaalatan jechuudha miidiyaa kanarratti. Maaliif nan jaalanne ani waa'uma seeraa ijoolleen akka waa'ee seeraa baranii fi ijoollee foloorii gurguddaa qaban feemasoota waanan taqaawwamuuf jechuudha. Maaliif iccitiitu jira waan ta'eef. Feemasoota maalumaaf taqaawwamtaadha. Duratti argite waan taqaawwame afaan irra na jedhanii jechuudha. Afaan itti bakka nan seenitti. Ani nama seeraan miti ijoollee feemasoota miti Abashaa Araba bakka seeraa dhaabsisee jechuudha. Ijoollee akkaataa itti deeman anatu dhaqee odoo hin ta'in akkaataa itti deeman bakka deemuu qaban hubachiisee nama waggaa 14 mindaa malee barriin itti cufame nama baase. Gurraa dhafee miti. Nama ijoollee waggaa 2 waggaa 3 qabatamaan sii fide biyya Joordaan keessa jechuudha. Ji'a kana keessatti ijoollee 3 kanan baase ijoollee cimmirii masrajjaa cimmirii sii fide. Damoosa waggaa 2 fudhatanii bakka seeraa dhaqanii human raayitiin hin jira sabaabii mabtiin ni jedhamu jechuudha. Warroonni mirga namaa eegan ni jiru. Poolisiin hin jira saayibariin hin jira. Beekuma dhabiinsa keessanirra jechuudha ijoolleen. Kanaafuu birrii nyaatamtan ragaa walitti funaannadha. Waa hedduutu jira. Karaa hedduutiin biyya guddatte keessa jirtan. Jaarraa 21ffaa keessa jirtu jechuudha. Ijoollee hedduu na bira jiraa jechuudha masrajjaan. Amma akka irratti na hojjetu kanan barbaadu ijoollee 400,000 500,000 300,000 wayi nyaatamanii jiran dallaalota Dubaayitiin. Siifin na jedhanii irraa fuudhanii homaaf fiddu jedhanii ishiin mana maadamiitu hojjetti roobere karaa achi deddeebituun qabu. Maqaa isaanii dubbachuu dandeessaa? Maqaa dallaalotaa amma laali silkii ma'aatatu keessa jira barbaadetan achirraa sii dubbisa. Maqaa diresii ayidii diresii natti ergame jechuudha. Amma yeroo fudhadhee tanarra hojiin qaba waan ta'eef yeroo fudhadhee waasabbii kee fudhadhee gixximmi godhee achirratti sii ergaan. Ijoollees naaf fide shamarranis jechuudha. Ragaa na bira jiru hunda isaatu jechuudha. Kan ijoollee 3tu na bira jira. Amma mucuma micayyoo amma laal nan nama inuma barbaade duratti jechuudha mucuma micayyoo wannoo jedhu kan isumarraa dubbannu kanaayyuu isa natti fakkaate sirriitti dubanne beektaa micayoon kan natti ergite jechuudha. Ijoollee siin fide birrii na suuraan walitti natti dhufee amma barbaadan jira nan dhabee viidiyoo tokko nan hojjedhaan. Warri natti kennitan ragaa koottaa nattas deebi'an jedhan. Maaliif nama hedduun irratti bilbila waan ta'eef ani samoona san biyya galuudhaaf waan ta'eef dhimma dhuunfaa kootiitiin biiziin ture. Baasee ragaa qulqulleessee sitti fida. Qabatamaa ijoollee 3 kana na harka jiru jechuudha. Kan ijoollee 3. Habibaa bira kan nu geesse, Habibaa bira nu geesse kan naan jedhu maatidha. Silkii Habibaa kanan kennuuf maatidha jechuudha. Isa kanarraa isa of qoxxoba. Wilii tokko malee, walii galtee tokko malee simma jettanii dirhama 500 5,000 8,000 obboleessa koo naa fidi obboleettii too naa fidi jettanii dhaqxanii itti kennitan. Warri ragaa qaban hin jiru warri baankii irratti galchan birrii Itoophiyaatiin warri galchan baankii Itoophiyaatiin warri galchan ragaa dirasanii qaban. Voiisii takka biiroo dirasii dhaqxee akka biiroo wayii jechuudha gaafa itti kennitu viidiyoo waraabdee jechuudha. Waa hedduutu jira inni kunoo obboleessa ishii biyyaa iffinneef ilmi dhiiraa tokkos hin jira. Ilmi dhiiraa tokkos ijoollee 2 dhalattoota magaalaa Sulultaati. Hiriyaan isaanii biyya Dubaay jira. Dalaala sanirraan dhufe jechuudha. Ijoollee sunillee darrasanii guutuun na bira jira. Isas sittaan erga jechuudha. 380
tokko 270 darasanii kan galshan jechuudha. Eenyudha dallaalonni kun eessa jiru? Dubaay. Mucaa sun amma biyyatti maatii wal dhabaa jira. Situ dallaala kana nutti fidee wayin nuuf fudhannee wayin mallaqa keenya nu deebisiisi jedhanii mucaa sun immoo biyya Dubaay keessatti dhibbachaa ture. Ijoollee meeqa bira galee irra indi jechuudha. Feemisoota bira hunda Dubaay jira inni sam. Feemasoonni ofii fu'attuudha bee. Isaan hattuudha mataa isaaniitti eessatti kana dubbatu. Bakka mana meeqa dhaqee mucaan kun mana meeqa dhaqee tokkummaa bichaadha mucaa isaa hundi jiru isaan jechuudha. Irraa sii dubbadha kan jedheen mana meeqa dhabe bilaalfaa irraa sii dubbanna jedhaniin malee jarri kun warri duba hindidan jechuudha. Mucaan kun hiriyoota wal aggananyee hiriyoonni isaanii biyyatti birrii galchanii maatii kee akkana godhaa irraa birrii keenya fidii jedhanii kun cinqanii jiru. Jiran ijoollee sittan fide jechuudha. Kanaafuu warra akkanaa kun qabamuu qaba. Ijoollee mana maadamii waggaa 4 waggaa 5 hojjetanii 400 hiriyoota Ani gaafii guddaa natti ta'e dallaalan Oromoo hattuun akkanaa kun yoomu ijaarame dur hin jiru yoomuma ijaarame yeroo gabaabaa kana keessattuu biyya osoo biyya jennu biyya alaa keessatti illee hattuun mishigii qoffarattee jecha. Biziinasa mataa isaaniiti tokkoffama Roobel ijoolleen teenya ogummaan ni nanqata amantaa nama amanu Oromoodha inni feemasiidha inni nan nyaatu inni beekamiidha abaluu fide dura inni abalu kun onnatti fide nama shanoo fide nama sanii yoo tasaakkaa'eef anaafis naa tasaakka'a ijoolleen mana madamii immoo anaafis kun obboleessa kiyyeessatu naa fide kootu inni nama gaariidha ishii jettee amantee maasrajaa tokko wulii tokko malee dhaqxee dirgim 400 ijoolleen mana madamii birrii haga kanaa eessaa fidduudha uqubii faa walitti guurtanii orraa faa liqeeffattanii birrii hamma kanaa osoo borosasiin hin calqamin namni qabdii illee 100 illee dura kennaa bara namni dura qabdii kenneet gaafa obboleessi keessii dhufee Dubaay ga'e kanfalta malee lafumaa kaatee birrii hamma kanaa eessaa fiddu eessaa fiddanii kanfaltan kan ajaa'ibudha. Biro darasanii jiraachuu baatan isin amanu garuu darasanii waan qabdaniif asin amane jechuudha. Eessaa fidu birrii amma kana an waggaa 5 waggaa 6 waggaa 10 hojjettan dhaqxanii maakiroo sikeendii 5 keessatti dalaala tasarakkabdan birrii keessa dafqa keessan waggaa 1 waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 jechuudha. Masi muitii qabaddume. Kanaafuu birrii 8,000 dirhama 8,000 jechuun ijoolleen Dubaay dalagdan mindaan keessan meeqa 1,000 hoote mindaa kee 8,000 jechuudha. 10,000 hoote kan ji'a 10 jechuudha. Fuutanii tasarakkabdan. Waliigaltee tokko malee. Masii muitii qabaddu mee masii wayina haasa'ee wayin muitii qabaddu sagaleen keenyatti as deebisaara. Warri moodanii taraa muutii godhaa. Kanaafuu shamarran teenya waan hedduudhaan miidhamaa jiran kallattii baay'eedhaan jechuudha. Asiin isin jaaladha siif fuudhanii kan goyyomsanii irraa fuudhan inni mannaa lakkaa'u. Maatidha. Sin namni amma hoo itti gadi jennee yaannu jechuudha. Dhiirri tokko biyya Dubaay dhufe waggaa tokko keessatti makiinaa hoo bitee ashkarakkama. Waggaa tokko keessatti baala suuqii yoo ta'u waggaa tokko keessatti haftaamee yoo ta'u eessaa fide birrii kana. Biziinasii ka'umsi isaa eessayi? Dallaaladha. Ati waggaa 5 waggaa 10 hojjettee siin dabartu. Maaliif nuni waggaa 10 kan hojjennu waggaa 15 kan hojjenne maaliif konkolaataan bitin hin beekna bar dhiirri tokko warshaa keessatti waan isaan hojjetan Dubaay keessatti hin beekna bar. Eessaa fuudha birriin kun eessaa dhufe maddi qabeenya kanaa eessaa dhufe. Gaafa akkana jennu inaaffaa miti maal si galchi itti naafte maqaa feemasiin balleessin eenyiyyoo keenya oroo keenya minaamini keenya jinnii keenya jedhu. Muitii qabaddu masii maanni wayin muitii qabaddu wayin gadi bu'i. Mucayyoo muutii qabachuun beektu. Masii. Dubbadhu amma kunoo. Eeyyeen kanaafuyyuu gaafa
Tokkoffaa namni sun iggaawii dallaalan kan biyya Dubaay nama fidu waan jiru natti fakkaata. Hundi isaaniitu dallaaltota. Hundi isaaniitu. Walgahii miidha darbee keessa walgahii embaasii fi caasaan biyya Dubaay godhe keessatti waa hedduu dubbatame. Carraa kanatti fayyadama deema achirratti maaltu dubbatame jedhaa ta'u yuutuubar irratti sinii fedhame dhaqaa dhaggeeffadha warri Dubaay jirtan warri sin ilaallatu jechuudha. Dhaggeeffadhaa ta'u seera kaa'ee jira dhaqaa ta'u himata itti banaa ta'u gama seeratiin gaafadha. Amma immoo kan sin burjaajisan biyya Imaaraat keessatti nama tokko maqaa balleessuun hin danda'amu suuraa maxxansuun hin danda'amu. Amma immoo diippoorti godhamta hin hidhamta jedhanii dammoo burjaajisa kana sanis fidanii dhufan. Isaan akka nyaatan akka seeran ala hojjetan iyyama qabu laayinsensii qabu biiroo qabu nama fiduudha. Iyyama qabaa namni sun gaafa obboleessa keessiifaa fidaa siin jedhu biiroo qabdaa jettee biiroo san qaaman naqxee ilaalte tiin nambarii qaba iyyama qaba nama fiduudhaaf biyya Imaaraat keessa. Boroon namtichi kun mucaa kiyya naaf fiduu baatu obboleessa kiyya naaf fiduu baatu akkam godheetan birrii kiyya kana deeffadha jettanii dura gatteessanii itti yaadu walii galtee godhu. Seerri keewwanni seeraa jechuudha. Kan biyya kamiitu nama tokko birrii akka Itoophiyaatti odoo dubbanne 500 olitti waliidhaan jedha. Walii galteedhaan mallatteessitanii itti kennuu qabdan. Ragaa qabaachuu qabdan nama 2 nama 3. Gizee itti kennitu mallatteessistee ID isaa koppii goosistee ID isaa irraa fuudhuu qabda. Faayila isa walitti qabsiistee keewwachuu qabda. Caluma jettanii gadi baatanii taaksiidhaan dhufee 400 dirhama 5,000 akkamitti kennita lafumaa qaate. Biyyatti dhaqxanii maatiin keessa wal ajjeessa. Achumaan abdii kutatti dipireeshinii keessa galtii hin nyaattuu hin dhugdu halkanii guyyaa boossi maadamiidhaan walitti buute birrii ishiitti nafne obboleessi ishii hin dhufne qaaf tokko kilooroksii dhugti wayin namni oduma zoortu lafa dhooftee kuftee duutii jechuudha. Akka sofan ajjeese jechaa jirteedhaan birrii nyaatamtee ta'u. Dheengadda kinoo takka ofin ajjeesaa naan jette samuudhaan immoo mucayyoon duute tana jechuudha. Waan irratti kaaniif ofin ajjeesinii kootu sii dubbannaa jedhee sooshaal miidiyaa irra fidee mucaas dubbisee diraama 8,000 jechuudha kan kenniteef. Waggaa 2 darbe dubbichi ilaali. Isheen maal jedhaa jaalalleetiyya sa'aatiin ani jaaladhetti naa goote naa kennite kana kennaa naa kennite. Isheen dammoo kan kennaa kenne jira kuni liqiidha. Akkasitti haca barabbaree jechuudha. Isaaf narra dubartoonni narratti ka'an. Maaliif maqaa dhoofta? Isa onnoo jedhamu jechuudha. Eenyudha inni maqaa isaa sittan shaambee hin beektaa? Naan beeku. Inni shaambee jedhamu kun kasee ajaa'ibu as biyya Joordaan kana keessaa diraama 3,500 nyaate takka. Achuma immoo Dubaayitti diraama 8,000 nyaateet dubartoota kana lamaan walirratti janajjanaa ture. Erga caalaallaqee booda manjaa fiqaadii isaa baafatee ayidii isaa baafatee hojii isaa calqabee kan biraa fuudhee galee taa'ee tiktook irraa bashannan. Amma dubartoonni tun himatan dhaqee gaafan gaafadhu kan liqii kennineef nu haa kennu jedhan. Akkami maaltu dhiiraa laadhu siin jedhe ofaa ajjeeftu maarsi galche. Mucayyoon tun immoo abbaan ishii adagaan makiinaa irra ga'ee hospitaala jira. Obboleewwan ishii jalaa qabamanii amma sa'aatii ammaa kanatti birrii na barbaachise. Maaliif waggaa 2 turteennaan arra boru naan jedha. Kanaafuu amma birrii na barbaachisaa jette ofin ajjeesaa ofin ajjeesinii koottuun jedhe. Amma ishee of ajjeestu sanarraa dubbachaa jirra miti maaliif of ajjeeftanii irraa dubbachaa. Osoo ofin ajjeesin mucayyootan hoon qarqaare rakkina maal qaba. Dubartoonni narratti ka'anii jechuudha. Galcha giduu jirti. Galchi kinoo as jira. Galchaame. Duratti kan narra kaan afaan kaleessa naabarsitu kanaaf duratti wannan biraatu fi miti. Mucayyootun ofin ajjeesin kosii gaafanna waan hin jedheef. Galcha akkamii ani hojjetuuf ta'e. Tii kan jettu kana tii bibbiqirsi tizita. Koottumeen taloo ufan ajjeesaa faashinii ta'e maaliin akka of ajjeestu si gaafannaa koottumee.
Daawwi azzala jirta, Fatii azzala jirtu. Taap godha, copy link share taap. Luka silaa dhugaa baasaan jiranu dhugaa dubbataan jiranu namni tokko gaafa namni qoyi duraan dursee jechuudhaan namni walii gazaba walii liqeessu hin jiramu hin jiru. Avacha ichi dubbiini. Amma ati akkamitti itti kennite gurbaa sanitti maallaqa? Meeqa itti kennite akkamitti itti kennite? Baankiidhaanillee harkaanillee dhufee kan fudhate jira. Baankiidhaanis kanaan ergeef jira. Harkaanillee mana dirasii dhufeennaan kan fudhate jira. Hiriyoota kiyya birallee deemillee kan fudhate jira. Amma maallaqa sii deebisuu dinnaan ofan ajjeesa jettee murteessite ati? Ani maallaqa na deebisuu diduu qofa otoo hin taane mudannoo garaagaraas irratti mudateef. Qoy al tokko deebi'ee hin dhufashe. Miidiyaa irratti ani himamu? Ajaa'iba rabbiiti. Taap godhaa. Copy link share. Fatii